garuu damooyyuu kalee dheengadda tanaa wanti dhugaa addanaan ta'e wayii waan jiruuf diqqosii qilsitti jedhee jira keessa kiyyatti. Innaa wanti sun qilsi jechuun dura dhugaa yookaan sobaan kun asirraan bahin garuu qilsi jechuun kiyyaa itti gaddaa hanga tokko. Waan akkamiidha maali? Ajandaa deemu kanamoo waan biraa? Kanuma bichaadha malee waan biraatu miti. Mana Akka shamara tokkotti si gaafadha akka dhaltuu takkaatitti jechuudha. Ati ani si'i maaliif jennaan maqaa dubartummaa walitti qabna waan ta'eef malee si gaafachuullee akkami hubatta'ee garuu dhiifama garuu. Namatti irratti dawwale fakkaata booni. Mana Mubaarik Musammaatti nama 2,500 meeqa irratti kakataa turte bara amma yaani bakka taaru kana ollan kaasinii otoo ana ta'e inni nuuni mataa ana miti jedhaa turte bara hin jirtu turte. Amma bane amma fuudhee jawaara yoo hojira turin jettu seenaa. Manuma Mubaarikii dhufte mana banatte bara achitti xumuranii dhufanii kakataa turte. Akka waan ofii waa ofitti beekuu maal godhaa beenzilaa mucayyoo abaararee isheen. Ishii abaaraan jiru barmaami isiin ikkoo isiiniif inni ikkoo waliin nagaadha bar yaani isii miti kan inni abaaraa jiru abbuma akkas godhe sana abaaraa jira inni bar namuma akkas godhe sana malee. Okay. Ajanda rabboonidha jedhanii ayyee bakka akkas taanaan bareeda maashaallah erga dhugaan baate dhugaa rabbi yaa baasu itti aantu. Akkee dhugaa yaani innis barreeffamas karaa feesbuukiitiinis maxxanse. Inni nootoo ishiirraa ta'e dubbate lakki jarri lamman waliin nagaadha jarri yaani waan isii ilaallatullee miti dhimmi kun. Diqqoo bakka waa'ee beenzilaa sanitti diqqoo isii akka shamaraa tokkotti nadhagaamee gaafii kana dhiyeesse. Dhabanii jedhee yaada. Dhugaa rabbi akkasii bar. Amma kun ofii baraa jiran. Akkasii inshaallah fooloo godha. Aangoo keessan kana fudhachuu wayyeetteeti ati yaani uummanni kun booni ana guyyaa lamatti na ajjeesu bar ani hin danda'u. Gaaffii qabaa jetti fatii baalee kottu seeni habiibti. An gaafii okkee seensisi nama gaafii qabu garuu an deebisa waan hin dandeenye yoo ta'e suma deebisa yaani ati ni dandeessa beektaa gaafiif deebii kanallee. Mee interviyuu wal goona qayaarra. An dur gaafa mana barumsaa gaafiif deebiin jira jedhan iyyuu barumsa fayyina walaa dhoofoo mataan na dhukkubeedhe. Argitee baratanii kun. Kunoo qabnee irratti. Foonii qashtii baga nagaan deebitee siin jechuun jira. Awwaala salaama jedhanii. Amiin baga nagaan na eegdanii. Akkuma carraa ta'ee deebi'e malee anuu deebi'uudhaaf fedhii iyyuu hin qabu yaada iyyuu hin qabu ture. Maaliidhaaf deebuu fedhii hin qabne? Maal gootaa beektu? Lakki barsi yaadanii booni uummanni kun haadhoo koo gizeeti baddemoo si yaadanii bara amma. Rabbi si yaadna. Akka azaayibaa si yaadne malee maaliif akka baddee iyyuu nuun galleessu jiruuf du'a kee kam iddaan beeynaree nu baddee jennaan hindee. Ikkoo na to'achuu qabdu miti. Qaraatii dhumanna balleesse wallaahi maal goon akkanatti rakkoodha. Eessi baga nagaan dhuftanii hundi keessanuu. Akkasii hin badinaa dhokoo gaafati baddee uummanni kun waanuma si jaallatanuufi bar danda'anii jiraatu. Na jaallatu garuu maaliin baay'ee si jaallatan waan si jaallatanuuf maqaa kee haasawaa malee qotuu si hin jaallanne. Ani garuu booni ani hedduu si jaalladha hedduu si dinqiifadha hedduu dammoo iyyuu akkasuma viidiyoo keellee hordofaa garuu dammoo iyyuu kalee dheengadda tanaa wanti dhugaa addanaan ta'e wayii waan jiruuf diqqosii qilsitti jedhee jira keessa kiyyatti. Innaa wanti sun qilsi jechuun dura dhugaa yookaan sobaan kun asirraan bahin garuu qilsi jechuun kiyyaa itti gaddaa hanga tokko. Waan akkamiidha maali? Ajandaa deemu kanamoo waan biraa? Kanuma bichaadha malee waan biraatu miti. Mana Mubaarik shamara tokkotti si gaafadha akka dhaltuu takkaatitti jechuudha. Ati ani si'i maaliif jennaan maqaa dubartummaa walitti qabna waan ta'eef malee si gaafachuullee akkami hubatta'ee garuu dhiifama garuu. Namatti irratti dawwale fakkaata booni. Mana Mubaarik Musammaatti nama 2,500 meeqa irratti kakataa turte bara amma yaani bakka taaru kana ollan kaasinii
Otoo ana ta'e inni nuuni mataa ana miti jedhaa turte bar hin jirtu Inni turte. amma bane amma fuudhee Jawaar yoo hojira ture hin jettu seenaa. Manuma Mubaarikii dhufte mana banatte barachitti xumuranii dhufanii kataa turte. Akka waan ofii waa ofitti beekuu maal godhaa beenzilaa mucayyoo abaararee isheen. Ishii abaaraan jiru bar maami isiin ikkoo isiiniif inni ikkoo waliin nagaadha bar yaani isii miti kan inni abaaraa jiru abbuma akkas godhe sana abaaraa jira inni bar namuma akkas godhe sana malee. Okay. Ajanda rabboonidha jedhanii eeyyee bakka akkas taanaan bareeda maashaallah erga dhugaan baate dhugaa rabbi haa baasu itti aantu. Akkee dhugaa yaani innis barreeffamas karaa feesbuukiitiinis maxxanse. Inni nootoo ishiirraa ta'e dubbate lakki jarri lamman waliinuu nagaadha jarri yaani waan isii ilaallatu illee miti dhimmi kun. Diqqo bakka waa'ee beenzilaa sanitti diqqo isii akka shamaraa tokkotti na dhagaamee gaafii kana dhiyeesseef amma addaan baafadhee jira waan ta'eef waan tokko beekaa kallattii abbaa sanitti dhuftee gaafachuudha. Jechuun duratti qiritti jechuun duratti kallattii kalimaa abbaa sanii irraa yoo waan tokko dhageette rabbiin salaallee baate waan ta'eef dubbadhee seenaa naaf oolcha. Waanuma jettanuun dhageenye baran. Rakkoon qabu. Kanaas deebiin deebi'ee jira seenaa jechuun si jechuudha booniyyaa xaara hidhee jira ifamash. Okay, ayyee taate akkas taanan. Rakkoon qabu mana Mubaarik turte barisii namuma dhuftuma dhimma kanaatiif. Mana maali jedhisiistu taatu boon. Ani amma bara amman sirreesse malee duraanii sirriin turre akkasi. Maali jirtu? Kanaan bareedduuti mataa gadi qabatee wanti mataa gadi qabachiisee hin jiru waan ta'eef fataa jedhii jiraadhu siin jechuu barbaadan akka dhalaa tokkootitti jechuudha. Fatii koo abibti wallahi ani finni nama yeroo gaaris yeroo badaas waliin dabarsine wanti sun darbee jira amma waan hamaa walirratti yaaduun kuni dadhabbina sammuuti malee waan biraa miti wallahi ani immoo waan akkasii kana irratti yaadu ani nama isa miti nama miidheeyyuu waan akkasii irratti yaadu ani gana namni kuni hamaa naaf yaadu malee ani jireenya kiyya keessatti milkaa'uudha waan hin barbaaduuf ani immoo nama carraa namaallee waan akkana godhu miti namatti illee waan hin daba yaadu miti wallahi siif galee akkasii. Yaa sirri ufumaa fi beektaa boonitiin amma wanni keerii dalagattee keerii hojjattee keerii dubbattee waan hin taane bakka hin taane yoo mul'atte ufumaa keetii mata makee raasee makee balleessita malee akka namarraa waan buufne ni beeynasaa ni beeyna. Naasila kana ta'eef habiibtiiti yaa wanti mataa gadi qabachiise hin jiru ati intala dhalaatii fataa ofirraa jedhi nama tuqii malee akka barbaaddetti zanaa jedhi jiraadhu wanti dammoo miidiyaa kanarraa dammoo yoo si balleesse hin jiru siin jecha barbaadeetiyan. Wala ani barnoota fiin bade malee quraanallee kitaaballee wal cilla noofa waan ta'eef saniif hin bade malee wanni biraa wanni na balleessu takka illee hin jiru dammoo. Okay, habiibtiiti. Dhugaadha saatiin. Follow deebisi kaatiin. Deebisnee jirra. Dammoo warroonni akkanumatti waanuma taane walitti hiitanii waanuma taane walitti borcitanii mana keessantu isin irratti qorree yoo ta'e waanuma biraatiin ajandaa ooyifadhaa malee yeroo hunda hoggaa meeqa guutuun jedhama jechaa jiraachuun wallahi ani mabaare maaliin dadhabdanii. Anam mannan jedhee boon. Ajandaa amma cufne dhufne mana Mubaarakitti fooloo godhaa jedhine fooloo naa godhan uummanni koo kun namni as jiru kun hundi suuraa kiyya kana guddisiiyyuu yaane. Waan isinirraa fakkaatu waan isinirraa hin fakkaanne adda baafadha. Nama gara tokko yootti man gara tokkoon gadi naqane barsiin dubartii ta'uu keessan of wallaaltanii maaf kabaja keessan gadi buustan. Garuu amantaan haasaarra. Laala waan isinirraa hin fakkaanne hin hojjetinaa isin. Maal isin shallee hoteela ofitti fakkeeffattanii isinoo bar dubartiidha dubartiin kabaja qabdi. Booni. Gaadha wallahi qoosaadhumaaf jenne malee yaani lakki waan ta'u miti. Qoosa akkasii dhiisu waan isin hin fakkaanne bakka isin hin fakkaanne waan isin hin fakkaanne hin godhina. Wallahi dhugaa keeti waan ta'u miti yaani baranayyuu yeroo wanta akkana deemuyyuu maaliif wanta akkana godhameedha turre bar wallahi zimminnee haasofne malee. Laala korrojaa ijoollee kaafira daangaa hin qabneeti
fiddanii dhuftanii too waan hin taane hin godhina. Wallaahi natti nama jibbisiistanii. Wallaahi. Ani qalbitti jirra malee jechuudha. Dhiirarraa bareeda malee dhugaa keetii sume nurraan bareedu garuu dammoo yoo jechuudhaan fooloodhaa fi akkasuma dammoo qoosaa tabarra jirra malee wanti dhugaa wahiitu yookaan dammoo yoo dhugaa barbaaduudhaaf akkasitti nu hubatiin atis akka nama tokkotti bal'isii hubadhu malee. Laa dhugaa barbaadee kijiba ta'ee dhugaa ta'ee qoosa ta'ee qoosumtuu waan namarraa bareedudha malee kan qoosamu waan namarraa hin bareedamne hin qoosamu fatii si galee. Sagaleen teetu ni waraabamti burutti qaanfattaati. Qoosa namni waa walirraa baratu waa walirraa hubatu qoosuma jiru. Waan akkanaa garuu qoosamuun gaarii miti. Ani sin caala beekee miti. Bas dubartii yoo kabaja qabaatte bareedduudha bakka deemtutti bakka Aara habiibti tiyya hanga ati beektu kana nullee hin beekan akka mataa kiyyaatiitti garuu dammoo awwal akkuma qalbiititti akkuma qalbiititti. Akkuma qalbiititti. Dhugaa keeti wallaahi sume kun waan ta'u dubbachuu dhumti keenya iyyuu ni ta'u yaani waan akkanaa waanuma namarraa hin bareedne. Boni ati silaa yoo Yooni maasaree dhufanii achi na deebisi bakka nan bal'isin yaani as deebisiin seenaa fooloo barbaadisa. fooloo waan gaarii yoo dalagatte fooloo namni hin godhuu nima godhaa bar. As deebisiin garana kalaasan achi na deebise. Seenaa. Hojii keenya addu. Abbaan manaa ofii. Maasariin jala kana jirtu ati maal gootaan waan sossiste awwan. Wanti abbaa manaa gaarii siif kennu haa dhoko. Namni tokko yoo waan badarraa ati amma eenyudha jaalti dulloomte miti maazarii kannaan jettu kanaani. Araatti bara ijoollee islaamummaatti dhufte kan barsiisuu jabeessuu qabu. Ati miidiyaa baate dhiira akkana barbaadeetta. Wallaahi hin sirraa fokkisan bareedu akka keetitti nama foggortee duuteerta. Dhugaadha wallaahi. Maaltu jira wayii? Abuusinidha. Dhiisi waan fe'aa jiraatu yaanitti dhiisi walitti baana waan ta'eef rakkoon qabu kan kee. Nama akkasii nagaatti tura awwalee galfadhaas ni himeeraadha. Sume salaam alaikum. Sume. Gartee jirti. Waalaikum salaam. Wallahi biziin ture ijoollee maaliin? Booni maali? Amma kun bara akka miidiyaa irratti jaarsa barbaadu jaarsa wal fuusimna jettanii jette yaan dhugaadha wallaahi hin ta'u yaani maaliif seera shari'aatiin illee dubartiin yaani ol baate hafee jetti booniin illee. No wallahi dhugaa ishiitti sallee jechuun taphaaf akkas jenne malee nuti bara dhugaadhaaf miti. Way namni zabana kana gasti irratti wallaalee miti keessanuu wal ilaalee wal fuudhuu dadhabee jira. Rabbiin nagaa buusu malee. Wallaahi garuu moo dubbachuu dhumti keenya iyyuu moo sirrii miti maaliif jennaan dogongora keenya. Obboleewwan sume yoo as jala jiraatte dhiifama shimaami koo. Hundi keessanuu dhiifama yoo dogongorre jechuun yoo wanni kun sirrii hin taane afwaan siniin jiran ni beektan yoo duratti irraa kaastanii haga ammaas jiraatti tabuma keessa. Duruman sodaadhe bar na dhaga'uu diddan malee an duruman sodaadhe duruman dhiisaadhe yaani. Guyyaa biraan hin jirre wal fuusiftanii dhiisaan naan diddee bar. Guyyaa biraa Seenaa bara anis asitu na dura filatamelleedha bar. annan sodaadha bar. Kana hunda kan fide seenadha. Kana hunda kan fide abdii. Ana miti kan fide abdiidha yaani keessaan si barbaadaan an jedhe inni. Yokkoo abdiidha. Maasin fuudha jedhe. Dubbii kaase. Abdii walla gaddiin qabdu. Abdii gaddiidhuma takkan qabdu. Keessaanii si barbaada yennaan ordara jammarte uffata dubartiin qabnu jettee nati beekte. Yokkoo. Akkasii kottaa wal isin fuusisa ka jedhe immoo booniyeedha. Ana tokkos jedhee. Wayni. Konkoreetiin hin jedhee bakka amma.